uffata kanaan hojjetamu ispoortiin uffata ispoortii barbaada kanaan hojjetinaa dhiisaadha shuba. Ispoortiin uffata ispoortii malee hin ta'u kan jedheewudha. Kana jechuu keenyatti diinni kan dhuftee mataatti dubaate. Callisuu keenyatti ila sport jechuun kaluma bila ila. Amma ispoortiin hojjechaa jirti gasimii dorkaasaa jirti. Dhiisati isheen eenyu akkan ta'e hin beektu kanaaf akkas godhatti kanaaf akkas dubbatti. Na dhageessu kana booda naaf iyyuu hin bilbilina. Naaf hin bilbilina. Musa eenyutu akkas beekamta? Maaliif bilbilaatti jirta? Harmee dheeftu. Kolfitee? Aan haadha shuumaa miti gaarrasa kana sitti agarsiisu taadaan ajjaba garaa ta'u. Eenyu akka injifatu laallaka. Eenyu akka caalu. Eeyyee. Kan koof kee rakkoon qabu urjii. Na amani. Waa tokko si yaadachiisu. Namni maatii isaatiif gammachuuf jaalala hin hawwin anaaf boodarra jaalala naaf kennan iyyoomiyyuu nabdadhu. Kanaaf iyyoo malakka keetii kanaa si duukaa gammadu waan danda'utti fakkaatu. Isin kana booda six packii baasuu qabdu. Inbaannis fagoo miti gidduuma kan argita. Kolfitee? Qabooko. Akkuma waliin jennee dooktorummaadhuma sana baratta miti. Lakki arge kompiitar saayinsii barachaa jira. Maalummaa? Nagamachiisuuf akka hin taane hartooti dukkaana tokko keessa bixaa jirtu. Gara laafummaa tokko malee duukee amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattu urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Wal fuudhiin turuunis danda'uu qabdanii. Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Mucaa godhabuu hin danda'u akkan si ajjeesu jetti meen ture. Gara laafummaa tokko malee qaleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Kanaaf jecha waan barbaaddu dhiistee waan hin barbaanne barachaa jirta alma koo. Maalin godha darbee waggaa 7 jechuun baay'eedha bar. Sanarratti immoo beekaariyaan darbee hamaa yaaddeenaan hin jedhin malee na sodaadha darbee amma waggaa 7tti akkas dhukkubisitti abbaatu waan uumamu. Qabooko. Nama yaaddeessa. Anaa jecha waan meeqa kee dhabdee dandeessa alma koo. Yeroo duraanis rabbi si gargaare malee anaa jecha. Bakkee ooltaa mana barumsaa otoo hin deemin. Ammas immoo waan guddaa kana sababa kootiin dhabda alma koo. Akkamitti akkana goota qaboo sirriin goone dhugaan siin jedha. Harmee waggaa 7 barachuurraa waggaa 3 baradhee dafee eebbifamee bahee
achi booddee hojii qabadhee ati dhuftee na bukkee jiraattaa jira miti arme jireenya kana jijjiirra yeroo gabaabaatti. Na amani immoo abjuun ani dooktarii ta'uuf qabu akkasitti karaatti nafu. Waan meeqa dhabda sababa kooti. Ana umurii koo kamiif kana booda waggaa meeqan jiraadhaaf amma nan wajjiniin dhibbatta. Isa fuuldura keetii cuftee umurii koo gabaabduu kanaaf waan baay'ee dhabuun qabdu qaboo koo. Sirriin goone qaboo koo. Dhugaan siin jedha akkana gochuun qabdu. Waan meeqaaf meeqa dhabde. Harmee akkas miti ani sumaaf jedheeni marme. Akki waan fedhe haa ta'u. Fedhii kee daangeessuu hin qabdu. Maalessa deemuuf moo wayyaa kee jijjiirrachaa jirta? Iddoon deemu hundumaa sitti mee deemuun qabachuudha. Iddoo ati dhaqxu beekuuf mirga hin qabu jechuudhaan? Mirga hin qabdu siin hin jenne. Ta'us kana booda eessa oolte jettee na gaafachuudha. Akkam oolteetu jettee salphate. Akkasii dubbiin? Mee maalumaa footoon deemuun dura kottu TV kana naa bani. TV? بتأخير في الإرسال اللاسلكي لمدة 10 دقائق لن يكون هناك أي مساعدة من الأرض. مدرسي قلت OBN irra naa kaa'e. Ta'u malee dijitaal kan ta'e teekinooloojii irraa bifa kanaan bituudhaan tolaan kennameefiif kan jiru dorgommichi osoo hin eegalamiin dura. Ana jechuuf miidhuu qabdaati. Yeroo hundaanaaf jiraachuu qabda. Of ajjeestee anaaf jecha anaaf jiraatta. Waan barbaaddu barachuu qabda iyyuu qaboo koo. Kun anaaf amma gammachuu miti. Kun gadda caalu malee gammachuu naaf ta'u. Harmee akkas jechuun miti. Amma kompiitara saayinsii baradha jechuun immoo abjuun ani dooktarii ta'uuf qabu karaatti hafe jechuun miti. Barumsa kana baradhee xumuree jennaan qarshii kootiin dooktarummaa barachuu nan danda'a. Yaaddeetta harmee yeroo sana immoo namoota akka keenya kunoo rakkina keessa jiran kana nan gargaara. Namoota dhukkuba keetiin miidhamaa jiran kana hundumaa amma humni koo danda'e nan yaala. Wallaanee fi gaafa isheen fayyitee mucaan ishee gammadee deemuuf. Sigalee ofirra dabarree namaaf iyyuu ta'uu dandeenya. Akkana gochuun hin danda'amaa garuu. Danda'ama isa dhugaa. Ta'u akkana taanaan. Akka afaan keetti rabbi siif haa godhu. Kan garaa kennuutti siif haa ilaalu. Waan biraa maalan jedha. Ajaa'iba abbaa machaa itti gaafatamaa koomishinii magaalaa Jimmaatiif bifa ajaa'iba abbaa machaa itti gaafatamaa. Dhaga'uu kuni. Kumaa! Kottu si deebi'i. Kottu. Kottas deebi'i. Maaloo naa jijjiiri. Sagantichi kun irra deebiidha kaleessas laaleera. Tooftaa kan keenyallee akka jijjiirruuf wantoota nu taasisan keessaa inni tokko jaatoo fi afulaa biratti xiyyeeffannee shaakallii keenya taasisan. Tole. Ispoortiin jaallattu maal irratti godhu? OBS irra naa kaa'e. Achuma kaa'e. Achuma TV bira kaa'e. TV dhum bira godhi riimootii. Har'a garuu sadarkaa
urji. Aduun isaa baay'ee gubamne. Urji. Gaaffii tokko si gaafachuuf deemu. Garuu deebisaa yoo na deebistu miiraan osoo hin ta'in tasgabbooftee akka na deebistu barbaada. Miiraan oofamuun baay'ee nama miidha waan ta'eef. Kanaaf tasgabbaa'ee na deebisi. Gaaffii maali na gaafatta abdi? Na dhiphistee bar. No, akka dhiphattuuf osoo hin taane tarii haala inni keessa jiru baay'ee ulfaataadha waan ta'eef kanaaf guyyaa tokko gargar baane inni waliin turre seenaa ta'eef nu wal duukaa jiranis waadaa ta'e itti fufa yaadannoo gaarii ta'a. Kanaaf tarii yoo si dhabuu danda'ellee anis akka of amansiisuu qabu of amansiisuu akka qabu yaada. Kanaaf atillee haala durii caalaa akkanaa cimtu barbaada urji. Maal jechuudha? Waan asaa jirtu garuu beektaa abdi. Sinna jechuun maal jechuudha? Sagalee kee gaggaba urji. Suuta jedhee dubbatu. Maarree sinna jechuun maal jechuudha? Ani waa'ee sirraa adda ba'u. Guyyaa tokkoof illee hawwii hin beeku. Ati garuu maaliif kana jechuu dandeesse? Abdii waan jechaa jirtu garuu sitti beekamaa jira? Ree urji. Kottu siin jedhani? Iccitii na dhoksite qabda abdii. Urji. Na jaallatamu haalli rakkisaan gaafa dhufu nagattee baddaa barra. Meemmee haala rakkisaa kam keessatti si dhiisee deeme'an? Maaliif garuu garaa na booressita? Kana duraan hamman hidhaatti nagattee hin deemne? Osoo dhuma kun barra nagattee hin deemne? Isa jaalladhee miti bar. Si dhiisee deemuu filadhee miti abdi. Akkamittiin akkasinaan jetta abdi? Sekendii tokkoof illee sirraa adda ba'uun barbaadu abdi. Urji, ta'us ammas si jaalladha. Nama kamuu caalaa nama rarta urji. Sirraa addaan ba'uun barbaadu. Kana naa beeku urji. Nama rarta yeroo kamuu. Kumaa! Kumaa! Maal na waamte moo? Kamaal kumaa nama biraatu jira moo? Tole. Kottas deebi'e. Naa gijjiiri. Ammas moo? Maaluuf fayyizattaa? Chaanaalii televezyiinii naa banisiin hin jenne man TV naa jijjiirisiin jedhe malee. Akkan chaanaalii TV si banuu si na buusa turte jechuudha keessa keetti.
Yoo ta'u nan jibbeetteeti. Dhugaa jedhimee? Tole amma maalirra sii qabu? OMN irratti naa jijjiiri. Maal jettee? Maali maaf rifattere? OMN irra naa kaa'i. OMN irra naa godhi? Inni guddaani baga ulfi kee kun waggaa 2 duran ta'in qofa. Silaa maaltu ta'a? Silaa anis atis mucaan koo sol gurreetu muuziyeemii Qiliinxoo sana sirriitti daawwannee deebina turre. Malee siinis akka har'aa kana chaanaalii OMN OBN osoo hin taane raafuu dinnicha sirriitti hawwita turte. Akkasii? bishaan kana qulqulleessu bakka Tole. warshaan jiru hundatti akka hojiirra Kunoo irra deebiidha. Wajjinumaan ilaalla. Ilaaliitii amma manatti mi'aan amma deddeebi'ee sanatti keena waamin amma irra deebii taanaan irra deebiidha naan jedhee kan achi jijjiireen deemaa. Wajjinumaan ilaallee akka irra deebii qabu laallaan jedhame. Tole. Mi'a amma OBN itti naa deebisi. OBN itti deebisi. eegumsa naannoo mootummaa bakka bu'anii ta'anii labsiisan qajeelcha sana hojiirra oolchuu protestota haaraa baasuu keessatti gahee olaanaa akka qabu. Maarree kana daawwadhu. Qaboko. Kulo. Wayyaa sachirratti dhiistee sas keessa sii kaayeera. Harmee. Qofuma akkasitti ulfaatu keessatti si dhiisee deemuun koo akka sirrii hin taane nan hubadha. Garuu immoo gatii kana hundumaas immoo anaaf jettee akka kaffalaa jirtu immoo naaf gala. Maal jechuu keeti? Yoomiyyuu na keessaan bu'aarame. Na dhageessa. Ani gatiin siif jedhee kaffale tokko iyyuu hin qabu. Atoo fi kee olii gadhamaatee dadhabbii keetii fi fedhii waaqaatiin kun hundi kan ta'e. Ani maalan dadhabee si wajjiniin? Tu jirta malee kan nu wajjin rakkatte. Baran qabu, umrii qabu, guutuu isaa guddisi faana dabarsuun barbaada. Ta'us waliin turuu kennamuun ni shagga. Ani immoo nama naabdi. Haalli rakkisaan kamiyyuu yoo dhufe rakkoo sana furree dukkana dhugaa keenya golgisan dabarree ifaan argina jedhee nama
isa keessa dabarree anaafati wal fuunee mucaa godhanna jedheen abdadhaan. Dhuguma mucaa naa godhachuu barbaadda urji? Abdi mucaa siin godhadha hin shakku abdi. Kasilleen jedhamu arme mee jedhame. Haa ta'u jedhigaa ila qaboo kana qabadhu waan tokko tokkoof sii taati. Tole arme baay'ee ture kun. Maal baay'eetti maal qabdi? Maal lakkaa? 1,000 marme. 1,000 maal qabdi? Qarshii 1,000 maaliin godha riyaan? Natti baay'ee ta'a 1,000. Waan tokko tokkoof sii ta'a calluma jedhiiti qabadhu deemimee. Deemimee. Arme ano mana barbaachisu bar 1,000 mana barbaachisu. Meeqaan bifatee to'ate kan amma kana naala. Ofii koo 1,000 qaban siin jedheemo ofii koof 1,000 bifadhe. Isa dhugaamu na sobaan jirtu. Maalan sobaa maaliifan si soba? Jedhi deemee amma jedhi. Arme. Yeroo ol deebi'u kiraayii mana kaffalaa yoonaan jedhanu. Mana barumsaati moo? Ishoo 300 wayii haftee itti kan sii dabale. Kottu si argadheera aman silayyuu 300 mana keesseetu 1,000 kanaaf laata ofii keeti. 1,000 qaban siin jedheeti immoo maal ta'ee mucaan? Amma 300 jennee amma deebi'ee 1,000 ta'e? 1,000 nan qaban siin jedhee deemee amma qaban. Oduu dhiisiiti. Oduu mee amma qoosaa dhiisiiti. In fudhadhu. Kana gargar fudhadha qarshii 500 fudhadhu. Qaawaa kan hin qabu. Harmi na dhaga'iga. Gurbaan na sitti meeran. Harmi anomaa tokko hin barbaadu achiiti ana achiin nyaadhaa achiin dhugaachuma hin jiraadha baasii dabalataan qabu. Ati immoo baasii baay'ee si barbaachisa addanaati. Maalan baasa mataa koo tokkoofati immoo. Harmi qabi sittiin himne maleeyyuu erga mana kanatti galteeti fuulli kee baay'ee jijjiirameera. Isa dhugaa. Maal jechuu barbaaddeetu? Hoodha qarshii kanatti fayyadamiiti seeraan nyaata nyaadhuuti hojiis immoo wanti xiqqoo hojjetu. Yookiin yeroo biraa immoo baankiidhaan si eeggaga. Harmi ani hin barbaadu kun nagaa. Jedhi gaa haa ta'u. Haa ta'u gaa eega jettee maalan godha? Jedhi gaa. Nagaan oliin baku. Nagaan gadi. Nagaatti. Nagaatti. Rabbi si faana haa ta'u maalan godha? Gaaffii tokko si gaafadhu. Amma ati umriin kee waggaa 21 yookaan 22 jennu. An keezii amma manni seeraa qabe kanaan yakka yaalii ajjeechaa jedhanii waggaa 25tti murteessanaa jennu. Kanaaf gaafa an man hidhaatii ba'u urjiin waggaa 45 guutii jechuudha. Garuu mucaan afaana godhachuu barbaadde ana mana hidhaa jira. Mucaa osoo godhachuu barbaaddu na eeguuf jecha mucaa osoo hin godhatin hafta. Sigalee kana jechuu ana natti ulfaata. Garuu turtee na argachuu barbaaddamu na eeguu dhistee nama biraa faana mucaa godhachuu barbaadda. Kenya taka
qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee hiree keenya takka qoodannee fuudhannee